عليكم بلدن كي قالتهم هذا ورتن channel لقي خناف هاري تاتن نمن إبلا ما في سديت مكان النوفي سبسكرايب كردان نكرجار هذا وري خرا فيسبوك هاتين فيديو كان لالتن لين شجر شوجارا يوتيوب رتي نمن إبلا مين كان كمان أقول تدا قالتهم أسنجا لايك كرا أما لايك كردون أكا فيديو كم كرتين أما bira ga'u dhaqqabsiisuu gargaara galatooma dha itti aansee guyyaan kun guyyaa jummataati allahumma salli wa sallim tasliiman mubarakan nabiyyina muhammad rasuula keenya irratti alayhi salaatu wassalaami guyyaa jummataa salawaata buusuu heddumeessadha galatooma dha itti aansuudhaan waa'een akhlaaqa waan nama keenya irraa waan takka waan irraa gartee bareedaa miti yeroo hedduu namni keenya waan kana ni fayyadama garuu immoo wanni kun maaliif akka fayyadaman naan galleeni yeroo nyaatan yookaan immoo nama wajjin nyaatanillee akkana nyaata fudhatee eegaa afaan kaatee booda deebisee akkana facaasa. Ani sufuraa ta'us yaani saafaa haaran nyaachuu jiran yookaan saanaa haaran nyaachuu jiran hedduu wanni harka isaarraa faca'u waliin gaha. Wanni kun adaba dhabuudha. Wanni kun bareedaa miti namni waan akkana godhaa jirtanillee asumaan sirreessadha. Bareedaa miti jechuudha gisee nama wajjin nyaatu akkasii ruusa birgootee facaasuun bareedaa miti jechuudha. Dhiifama natti mufatina warri waan kana gootanii garuu immoo alayhi salaatu wassalaam rasuulli keenyaa gartee adaba namni gisee qonqoo nyaatu karaa isaatiin nyaata karaa namatti darbu. Yaani inni naawwa adaba keessa ammoo namni qonqoo nyaatee booda akkasii facaasuun akkana qabdee kana birgoodhuun nyaatee akkasii saafa facaasuun bareedaa miti saniifuu waan kana sirreeffadhaa saniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu namni karaa yuutuubiitiinis karaa feesbuukaatiin viidiyoo hojii kana ilaaltan shaggar shawjaadha sabskiraayib na godhaadha nama 280 hafee monotaayiz ta'uudhaaf